tu sidi beresetti abin. Sazni karande mara dani. Tu sidi bes. Ansi wadina so fedun jere bara wal. Kada wal mari tigo tadi. Nasira kalam jadi kabin. Enggak apa tanah mah bulu mangga apa dobin. Maaf mereka nama. Ma tu sidi be abini sirati wan sidi kanatu na dibe sirati mi. Kesuma enggak baca nih mantap. Imadu wan sidi besit. Wal si wadina so jere bara bakka. Kabaj ne gam sazni karar de mu jirani ti me kanan na dibe jadi ti asitti gafatu wan sidi. Nasran kunoti, Ahmad kunoti, Muhammad kunoti, Ziyadille kunoti, adin mana mali an simfir won sin jede kiddidani. Ustazi sitti mani mi karar de mu jira jedani ti gafatu wan sidi be kanan na dibe imadu sirati wan sidi be. Bar wallallu ma rakkon qabu abin wa wallan to gafatun sirrida me kanatu na dibe jadi gafatu sitti. Awalu simfarum sin jede wallalu makomo qur'ana be ko aman abu baru finga ka de yesri wallalun tobumiti kanafu an simfadu sirra barum fedun sin jede nama baye jirami asir Ati koy baratu koy ati koy abin baratu barbadde mo ati koy baratu barbadde mo nama filachu dufte koy. sirra barachum barbadu awal sirra barachum barbadu sin jede Ati baratu barbadde mo koy akayesu of gaddebise na ram baratu mar rakko ko mal. sirran baradu sin jede eto malati yoro namni si didu obolo nasira jirani ittimame gurriso sin nagenye okini mo isa malen dubatto jettani mo rakkinan qabu isendema Maltu jirana. Mar rakko abin na baratte namni walla namni Ne awal mana du awal marra baratu mata de mananjiru karara de mudira. Ustaz Muaz baka abu mu achi ogunam ni bra de sudan da wonde be famu abu Muaz galaton Mala binu ma wa wallalu rakkon qabu mu yesusu ma fakkenya amma gafa kamu ka wanna fa wallale guyyaa kiyama gaafatamee jennaan hin beeku jedhe bakkeenya maatii as boqonnaa iddamee rakkoo soddomii jaarratti hin beeku jedhe ani hin beeku jedhe maal rakkoo qaba waan hin beenne immoo baratani sibichaa miti ka wallaale akka sheemiitti hin qabatin malee waan kanaati maal taatate yesuus mataan isaa wallaalee ture garuu wallaala isaan dhoffanne hin beeku jedhee hime ati isa eega wallaaltee gaafattee yoon irraa baratte maal rakkoo qaba abiin of gaddeebiste ani beeka jechaan jira awwal ani beeka jechaan jiru bar situ beeka siin deebisaa jedhe ani immoo sirraa barachuuf fedhuun jedhe dirqiidhaan of gaddeebiste sirraan baradhu awwal ishi si gaafadhuun gaaffii ishi abiin gaaffii si gaafadha ishee eega gaafadha nan dhiyaan si gaafadha ishee sirraan baradhu awwal an si haa gaafadhu ishee nan gaafattu suma wajjin dubbatu awwal maaliif mee maali rakkoon koo abiin ishee maali rakkoon mee maaltu bade abiin maaltu bade mee maaltu bade guyyaa garii qimmiidamuu waanuma jiru gaaf tokko moosuma qimmiidamteettee guyyaa hundallee isin qimmiiduan inaari bilaa guyyaa hundas nama qimmiidu ani an sochiin dubbachuun fedhuun jedhe bee harruma si arge sin barbaannillee bar namni nama arge maal jechuun ani immoo si argeera ka jechuun ani immoo si argeera maal rakkoon qabu bakka kanas ammumaan si arge ansi wajjin harruma naa arge sin fedhuun jedhe Ahmadin dubbattoota Ahmadin ilaala amma osoo Ahmad akka keenan uffate osoo Ahmad akka nu gaafadhu gaafa siin jennu as baafne nu gaafadhu gaafa siin jennu gaafa wallahi baay'ee nama garramta nama dhibda isuma dhugaa baay'ee isaa nama dhibdaati nama isuma dhugaa nama akka keena ajaa'iba hin jiru nu gaafadhu kunoo si jala qabaa jirra ragaasiif baamne nu gaafadhu abiin ishi gaafatamish awwalan isin beeku obboleessi wajjin haasa'uun fedhu waan ammatti dubbattu kanatu amma dubbate gaarii ture laa Ahmadin na beeka wal beennaa maati maa kiiloo kee akkas ol kaasta ansi wajjin dubbachuun fedhuun jedhee milka qoomen abiin
Diddere uma bakka abiin. Bakka koi gara barumsaatti deebinaati eega diddeeti. Abiin garuu dhaamsa tokko si fedhaamu akkasuma dhaamsa tokko si dhaama. Dhaamsin si dhaamu. Nasra naan deebistu. Jechuun Amma naan deebistu. Maan gaafanne barate waan si dhiben gaafanneem gaaffii keeyyuu. Akkamittiin gaafadhaan awwal wajjin dubbachuun fedhuun jedhe yookiin Nasraa yookiin Muhammad Aishaa Ahmad kunoo kan afaan Arabaan barraa'ee jira Ziyaad jira. Araba keenya miti kaa walirra tarkaanfannee wal hirkaafachuun isaantu dubbataa turan yerootti dhuftu. Barsiisaa keenyadha nurra beekan siif deebisu. Anatu gaafataadha miti. Anatu gaafataadha miti. Situ ayiwaa situ gaafataadha. Maarree ani isaa wajjin dubbachuun fedhuun jedhee naa kabajanii nama biraatti hin dabarsitanii. Jechuun adaba keenya miti kaa ustaaza harkaa fuunee immoo haasa'uun kanumaa fi barru. Siif deebisu akka waan itti amannuudhaafi. Akka isaan siif deebisan waan itti amannuudhaanneeti barru. Nasraa fi ani awwaliin waan beeku quraana irraa deebisuu hin danda'u hin jenne isaa wajjin dubbachuun fedhu hin jedhe malee. Hayyee barsiisaa Ahmad akkam gootu. Nasra. Jira barsiisaa walitti faa. Hayyee firaashaan ishii abiin firaashaa waliin haasa'uu dandeessaa isin immoo afaan Giriikii rakkoon qaba gaafatu annan deebisaa fi gaaffiisaa. Afaan Ingiliffa Amaariffa Giriikii beekti. Kana waliin dandeesse duukaa haasa'uu dandeessaa abiin. Isheen immoo hunda keenya gadi irra xiqqoo mucaa xiqqoo wayitii waliin haasa'uu dandeessaa ishee isee wajjin. Nasraanis ammasitti guddatte amma Nasraanis guddatti paasterii yuun ariite isin dura paasterii illee ariitee jirti xiqqoo rakkoodha ka isiillee ishi firaashaa waliin haasa ishi firaashaa waliin haasofta abiin. Abiin. Awwal wati gaafa namni si jalaa jallisu gurri kenna qabu በኢየሱስ ስም ጤናማ አይደለህም እንዴ? ጭንቅላት የለህም? በኢየሱስ እስኪ ዝም በል። አይሻ ሰተው አህመድ ሰተው ሙሐመድ ሰተው አቡ ሙአዝ ሰተው kitaaba qulqulluu raamti ka dubbadhaaru quraana irraa hangaa fadhaanaa deebisaa hin jedhe ati maa kana teetetee godhattan walitti araaramaa kaa gaafadhu kalasuma waaqayyo ko namatti beekamu hin jaallatu barru waliin hin jitinaa malee ani sarraa lolaan qabu eessatti hin beeka har'an argee mana barumsaatti argee narruma. Abiin ati deebii Ayyoo barbaaddan. ustaaza Mumaazii fi barsiisaa Ahmad si eeyyaman nu gaafadhu yoo rakkoon qabu jedhani maal goonare gaaffii kee gaafattee baata garuu kiristaanummaa irraa immoo awwaluma ajjiin haasofta yoo gaaffii koo kana qofa jette malee yoo ammoo waan hundayyuu nama biraa ajjiin haasaa jette. Ilaal Nasra. Ayyi barsiisaa Ahmad itti fufaa jiraattan. Nasra. Yoo. Laal an tokkoon keessan irra salphisee tokkoon keessan irra guddisee beekumsaanis ta'u maaliini ilaalleen garuu awwalii waliin dubbachuu sadhuun jedhe immoo mirga kiyya lakkii dubbachuu qabdaa isaa wajjin malee deebiin argattu hojii Ayyi Ahmad. achi garuu ani isaa waliin dubbachuu jedhu ani mirga kiyyaami. Ziyaadin gaafadhu keessa. Ziyaadda ishee.